Arafate, akkam jirta? Akkam jirta nagaa? Nagaa fayyaa keeti? Jira alhamdulillah. Abshir yaar. Faate ko wantundu ajandaa torbeeti garuu ani wantan baay'ee gadde maa inni specially taane namni nama amanee waan akkanaa gaafa walitti taasisee wanta akkanaa dhalatu baay'ee nama qaanfachiisa. Namnis nama amanuu namnis boriftaan akkamiin wal amanee walii wajjin haasa'a inni jedhu wallahi baay'ee waan amantaan islaamaas waan hin eeyyamne oromummaanis sabummaanis waan hin eeyyamnedha. Wanta akkanaa yeroo baay'ee kan argaa jirru shamarranuma irratti malee warra keenya irratti dhiira irratti illee miti. Kana jechuun maa inni shamarran dhiirri waan akkanaa ituun godhin hafeef miti. Sana gochuun kun qaanii akka ta'e dhiira caalaa beektii jechuudha. Kana jechuun kun waan akka dhiira tokkotti akka nama tokkotti baay'ee waan namummaa gadi dhiirummaa gadi waan ta'e gatii ta'ee fi ati wanti ta'e ta'eera. Wanti guddaan namni dogoggorri tokko gaafa dhufee jedhu sammuunsaa nagaa ta'uu sammuunsaa bakka rabbiin waan itti fideedha jedhee isatti deebi'ee tawbaa godhee salata saatti deebi'ee astaghfara saatti deebi'ee jenna rabbiin inuma dhiisa. Garuu sammuun dhukkubsannaan sammuun naanaan keessi waa taanaan sun deebi'uu hin danda'u. Isa wanti guddaan haadha faatee ko ati abshirii ajandaa uummataa ta'uudha. Garuu kun wanta akkanaa batalee saba keenya keessatti islaama keessatti ta'uunsaa sirrii miti. Namoonni warra akkas godhanu namoonni nama amananu dubarri maalillee yoo ta'e abbaa ishee fuuldurallee hin dhaabattu waan akkanaatiin. Garuu bor nama naa ta'a abbaa ijoollee kootii ta'a bori waliin jiraachuu danda'a jettee amanteetu kan dubarri waan akkanaa dhiira aasaan dhiiraa hundiyyuu dhugaadha jettee gatii furattuuf waan akkanaa keessa seenti. Haati faadheetun shaaxirtittiin tun Ingilizii bartiyyaan Ingilizii jaalalaa bochii ጊዜ asliin jee dhufsanii si fakkaatti maslishaan እንዴ እንኳን haadha faadhee dhiisiiti anuu hin ba'u jaalalaaf. Naafiyaate faate ugriinis akkuma tokko jira dhaggeeffadhu. Allahu alam karra guddaa. Nuufi naafisiinu biddee shan finnaa jirra. Bareeddu. Wallaahi an jaalalaaf. Laal fakkeenyaaf siima ama tokko nama jaaladhee dhiyoon tana ama tokko nama jarajjane nama tokko. Ani addunyaatti ergan jaarsa jalaa beenoo wala man jarajjane. Nama tokko amata afur hin jarajjane. Nama tokko amata tokko hin jarajjane. Guyyaa tokkoon bo'ee fi beera. Sanuu wallola irratti. Nama amansiisuuf jecha waan takka ta'u amansiisuu qabdu. Tanamni si amanuu didiin jiru saniif jecha jaalalaaf hin bo'an. Obboleessa kiyya ubrii tanaaf yoo akkana shugguti ubrii kanaa fi haati faadhee jiru tanatti shugguti kana nu qabanii shuutiin si godhamoo ni boochoon hunjaa nama mawuufitisaa tana keessatti. Waa lama ubrii tana keessa nu dhukkubsu. Taaptaabii keessattii fi yoo rabbeecha boonye malee jaalala keessatti nam ubrii tanaan hin boonyu nuti. Za'aa tana dhalaan waa lama hin dadhabdu. Jaalalaan boochu keessattuu haati faadhee nama biyya Arabaa keessa ture taate nama rakkoo dadhabe taate nama rakkoo meeqa keessa dabre taateeti jaalalaa boochi. Yaa salaam waan rabbi biraan ta'e nabii boochi naasitti hima. Dhalaan biyya Arabaa takkatti takka ubrii haadha faatee takkatti iyyaa tonta boochu jaalalaaf ni takkatti akka harree adiiti. Wallaahi rabbittiin sii kadha jaalalaaf hin ba'u. Yoo namni sun jecharra wal dhabneen amanuu didee bu'ee qofa. Yoo dogoggora namni dhufee qofan bu'a malee namni kun na dhiisa je'ee wallaahi hin ba'u. Wallaahi wa islaamummaa rabbina irraa fuudhu jaalalaaf jecha hin ba'u. Onneen xiyya nama jaalachuu dhabdeetii miti. Ubrii xiyyaatu bilchina onneen qabuuf irraaf qabuuf itti deemullee onneen qabuuf. Sabboon akkasii nan dhungatti obboleessa kiyya keessa kan dhungatte miira keessa galeetuun cufraa ol qabane nan dhungatti obboleessa. Siigaltee sabboonaa keenyatillee harkas keessaa qabda dhaggeesse. Sabboonaa akkana walillee takkanuma jirti. Ani garuu jechuun feene jecha kana siigaltee sabboonaa waan akkanaa kana qabuun jiru mucaan keenya. Wallaahi dubbii maraattuu irraa godhana dubbii kanan fedha wallaahi. Suuraa irra ka'een jira. Siigaltee haati faatee yeroo tana keessatti
yeroo ubrii sii tanaaf yeroo ubrii tana keessa inni bishaan wadamoo je inuma anuma gattaa'ee jaalalaa boo'ee nama jaalatee na dhiisa achi mee ati anuma kuullee tana hadhafaatee godha nama jaalatee na dhiisa ubrii macarra sharra jiru tanaan ubriin xiyyaaftaa hadhafaatee meeqa dhibeettani nuti finim nu barichitiidha ubriin xiyyaaftaa hadhafaatee meeqa dhibeettani hin beeytan ubrii tana keessatti jaalalaa obboleessa nuti ama 18 fi ama 17 bira qaata kunne erga ama 18 bira kunne ama 18 geenya amantu amnu waatte erga naafi haati faati ama 18 bira kunne ama 18 lakkoofsifnee jirra amanti amanu baatte feetu jibdu raanjee feetu dhugo raanjee agabaanyim ajandaaf hin jenne ama 18 bira kunne ubrii tanatti jee gatteenya kan talaama 15 talaama 10 jaalala fireeshiidhaan nu qabee gatteenya jaalala na qabee na dhiisee kutee la hiccitii jirtu jira hiccitiin haadha faaxee keessa jirtu ni jirti haati faaxeedha wallaahi wabillaahi kariim islaamummaan irraa fuudhu hiriyaati keessa naa qurxu wallaahi jaalalaa jamboo nyaate faaxee dhiwarran wallaahi jaalalaan boonye garuu dhimma biraa qabaachuu dandeessi anaati faaxee hudduu ni qabdechaan jiru hudduu isiif rabbi isii wal faaham hudduun tasiiti abbaan federaan gaaduu haati faaxee hudduu miti osoo qaama isii akkana adda dhoostee nu garsiiste. Ashama akkam jirtu fayyaa keessan ilmaan Oromoo wanni amma deemaa jiru dhimma haadha faaxeetii haati faaxee qullaa ishiitirraa waraabamee akkana hin salphattee haati faaxee akkana taatee warri jettanii irraa dubbattanii warri ajandaa kanas oofaa jirtan ani amma wanni nani dhaamsa qabu dhaamsi kiyya guddaan dubartii Oromootiif kan hin heerumin kan heerumuuf immoo miidiyaa kana gubbaarra ooltu waa tokkoon isinitti dhaama kan miidiyaa irra illee warri hin oolin illee dhiira Oromoos haa ta'u waan fedhes haa ta'u kan viidiyoo dubartii gadi baasee maxxansu yoo ati abbaa manaa kiyya jettee wajjin rafte umurii kee guutuu yookaan of ajjeefta yookaan immoo akka dhoqqeetitti si xafaxafee si arrabsee zarmaanzarii kee xiqqeessee si faana jiraata jechuudha. Kanaaf dhiirota akkasii gadi baastanii irraa dubbachuun isinirra jira. Nama kana qaanessuu isinirra jira. Maatii ilma namicha viidiyoo haadha faaxee of harkaa qabu kanallee maatii isaatiin haadha isaatiin bira ga'uu haadha isaatti himuu qabdan. Obboleettii isaa laaluu qabdan. Obboleettiin isaallee akka namni irraa fuune yoo irraa fuudhellee akka irraa of eeggatu. Kanaaf waan baay'ee namoonni waan akkasii yeroo hojjetan dubartoonni irraa qaana'uu isinirra jiru. Maaliif qaanoftan? Rabbitu nu uume hunduma keenyayyuu namni tokko wal jaalataa waan wal jaalatuuf waan fedhe waliin dabarsa. So kanaafiyyuu namni gantuun hattuun kan allitillee dhallisaallee akka hin guddanneef kan jalatti abaartan namoota nama gani. Namoota amanamummaa dhabe. Amantii Islaamaa irratti gantuun kabajaan qabdu. Aadaa Oromoo keessatti haraamuudha. Amantii Kiristaanaa irratti akkana namni nama ganu yoomiyyuu gantuudha jechuudha. Isinii galee maaliif gantuun firan qabdu, abbaan qabdu, haadha qabdu, amantiin qabdu. Kanaafuu warra akkasii irratti dubbadhaa malee haati faaxee dhuguma yoo dhuguma waan kana yoo numtu dhuguma ta'ee viidiyoon shiituu bahe goota jaalalaati. Maaliif jaalattee nama wajjiniin maali silaa dubartii wajjiniin viidiyoo walii ergitiire yoo dhiira wajjiniin waliin argine yoo dhiira wajjiniin hin jiraan. Kanaafuu dubartoonni dhiirri isinirraa waraabe jabina isin qabdan baga dubartii fi dubartii walirraa waraabina. Dhiira fi dhiira wal fuudhaa jira biyya faranjiititti. Dhiira fi dubartii wal fuudhaa jira. So waanuma aadaa waanuma rabbitti nu uume gootan malee wanni haaraa tokko hin jiru. Achumaan dhalate kanarra irra taa'ee viidiyaa irra taa'ee haati faaxee akkana abaluun akkana kan jedhu kun namichumti achirra taa'ee haasa'u sun mataa isaatiin achirraan keessaa bahe. Si galee ilmi namaa kan jedhame namni karaa san hin baane hin jiru.
soo kanaafuu karaa irraa baane kana bakka irraa dhalanne kana kabajaa itti godhuu qabna malee safeeffachuu qabna malee waan dhiirri tokko keessattuu dhiirri gadi ba'ee irraa dubbachuu hin qabu. Maaliif karaa san ba'e waan ta'eef. So kanaman siniin jedhaa galatoomadhaa haadha faatee ani akka nama tokkootti akka obboleessi keetitti si galee si biraan jira obboleetti tiyyaa waan tokko waan si qaanessu hin qabu. Dubartoota Oromoo kamiifiyyuu kanaan akkasin qaanoftanii lubbuu keessan of balleessitanii nama keessaa akka isin of dhabamsiistan hin barbaadu. Jaalala guddaa kabajaa guddaa isinii qabaa dubartoonni keenya hunduma keessaniifuu haadha faatee ati immoo yoo dandeesse naa bilbilii anillee siin bilbila giiftii tiyyaa kanuma yeroo gaarii qabaadhu.